ati islaama utiniin islaama taane silaa nedumna jedhee waraqata naa erge jechuudha. Akkuma sana embaasii amma Ameerikaanii keessa jiru kan amma Siyaatiliin jiru Mukhtaar Muhammad kan amma Siyaatiliin jira konsilaa ta'e natti fakkaata. Galata guddaa namni irraa qabu Jamaalitti aansee Mukhtaari konsilaa Jiddaa kan ture. Akkan galu karaa naa mijeessee halkan na waama na bira dhufa guyyaa na waama na bira dhufa akkan galu karaa naa mijeessee uummanni warri gaafa sana bulchaa turan didanii abbadarraa ayya biyyattii kana keessatti hin deebi'u jennaan lammaan immoo didee deebi'uu qaba jennaan akkuma sanas kan gaafa sana poolis koomishinii irra ture maaligaa nama Arsiitti dhalate kana kan amma Tababbaruu keessa hojjeta jedhamu maqaan isaa kun Warqinee Gabayyootiif lammaanii dirqamaan akka angalu godhan jechuudha. Waraqata naa erganii xalayaa naa erganii biyya keessatti galee naan jedhanii galcha abbaa fiixaa kan jedhamu tikkeettii naa mureelii sippaasee naa baasee hamman gaafa biyyatti deebi'utti kaasettiin afaan Amaariffaa hin baane ture achi yeroo sana keessa hiree argadhee afaan Amaaraa kana hedduun beeku naannoon keenya afaan Amaaraan dhaga'u. Ani eeguma magaalaa dhufuu jalqabeeyyan dhaga'e isaayyuu fedhuu dhabuu wajjinii waan ta'eef dafee siin galu wanni itti fedhiidhaan malee dhageessu kana keessan iyyan egaa afaan Amaariffaatiin habasha ala islaam baala ulataanaat yaanne በችግር ቀን የተሰቃየለት ዓለም በሯን ዘግታ ዝም ባለችበት jedheetanii waan akkana hojjedheennan eegara reef kaasettii 17 utuu warriin kaasettii 17 hojjedheef maal hojjetteen jedhiin jarri interviiwudhaaf reediyoon televizyiiniin wantoonni dhiyaatanii akkamitti kanarraa hojjette jedhanii hinumaahu akkan afaan Amaaraa malee hin hojjenneefu fakkaattii ammansi tokko dhiiru kun duulamu anuma waa hojjennaan immoo achi booddee laa ilaaha illallah bichaanahu sababu dostoruun min Allah qur'aani anaggabu እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ ወለሉ ከነው ጀዲናን ሞ ኢኑማሁ በስ ኢንተርቪውን ኤገሰናስ ማን ኬኛ ሬፊ ሚዲያ አፋን ኦሮሞቱን ተይ namni akkuma dhuunfaattu hay edaanu warri sun eega miidiyaa irratti interview godhate jedhaniitu mayyi edaanu jibbaa miti immoo beekan waan akkasii hin beeynuufi malee waa keenya kana nu yoo xiqqoo si wanta jenne waa ofii kana hin kunuunfannu beekaadhuma mee ulamaadhuma irratti ilaali gaafa inni du'e qadrii isaa barraa qadrii koo wallaalan immoo jedhaan jiru asitti immoo beekan sababa kana afaan Oromiffaan irratti hojjedhee jedhe ittiin wallifamuudhaaf hiree abbaa isa tikfatu sababa dhabeef namni ittiin lolu hin jiru namni isaan lolu hin jiru. Kuni waan keenya jedhee namni harkatti qabate hin jiru yoo ittiin wallisuu miti jedhellee jechuudha. Kanaaf afaan yoo ittiin akka silaa gorsa godhee manzuumaa godhee yookaanis akka gurra nama laa ilaaha illallah jedhee seentu godhe umaatii miti rakkoon qabu sun. Silaa haaraa baasee numan fedhaa yoo immoo kan kunuma koo jedhe immoo rakkoon qabu ittiin wallisuun sun immoo abbaan qabu jechuu si argisiisa. Utuu silaa yatiima ta'uu baate abbaa qabaate aan qofti abbaa